Jitutia, 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 Awansinabe Amarachutia, Jitutia, Markajitutia, Awansinabe Amarachutia. Naufkalcha, Kanagan Bulchinagan Waul, Raguran Waul, Goguran Waul, Yakin Naga Hagur, Waligal Ten Waken, Tokuman Waken, Akamata Kwamilane, Ada Kenya Davis, Nagene, Banikan, Rabakar Matifitan Wavas, Waligal Ten Waken, Van Kenya Toko Hagur, Tokuma Kenya Tokuma, Kanisan Wagur, Waligal Ten Waken, B Kenya Hatat, Abban Nurahabul, Ilmon Jalatabul, Ilmon Afana Babe, Ilmia Afana Babe, Akamati Tokotane, Akmado, Kanatargamnet, Huldurat, Rechamal Katokuma, and Nuaukal, Rechamal Kabshof to Nuaukal, Rechamal Kabin Nuaukal, Legal Ten Wagen, Bachaki Ganaro, Kache, Boga, and Nuaukal, Biakin Yanaga Hagur, Hedangu Hagabin, Vitro Banaga, Aye, Galatoma. Hamilif kabajni guddan isinif malaw fi hamile kenna baye asawramo baye hojjecho yawante wannan dubbadu gagababsen gubadda baga ayana gobe bishroye marsa jaffa sadarka biyalu sat kabajamu isinin gaye nunge jechum barbad tabani promotion yarti murati birwada fi tourism oromiya walin tawun gotan jan darbanif wanni kun gaye alota akkataw wanti cabe kun bakka cabet akka fayye sadarka biyyatti qerroo fi qarreen oromo mataa ol qabsiise sadarka biyyatti akka kanatti kabajuuf karoorfachuun waggaa jaabutu itti dhamaane har'a guyyaa firiisaa itti sassaabbannu ta'ee jira kanaafis dargaggoonni qerroon qarreen ummanni oromo hundi baga gammaddan jechuun barbaada rakkoo keessan darbinirra wantoota injifannee as geenyetu caala waan ta'eef injifannoo kun dabalee baroottan dhufan keessatti dargaggeessa Oromoo qofa osoo hin taane dargaggeessa saba Itoophiyaa dargaggeessa Afrikaa waltajjiitti wal qabnu ta'a jechuudha waltajjiin kun kaayyoo kaarnivaalii yookiin immoo agarsiisni aadaa goobee fi shinooyyee kun hiree dargaggoota Oromootiif kenne kun sirriitti itti fayyadamuun dirqama keenya nuti dargaggoonni qeerroo fi qarreen abdii sabaa ta'an carraa kana fayyadamnee nageenya biyya keenyaaf misooma biyya keenyaaf dinagdee biyya keenyaaf itti fayyadamuun hiree keenya jechuudha kun immoo aadaa keenya bu'uura godhannee waggaatti al tokko qofa osoo hin taane waggaatti kaarnivaalota sirnoota akkanaa hedduu uummanne abbaa biyyummaa keenya daran mirkaneeffachaa deemnee biyya keenyatti abbaa caalu taana jechuudha hin goono kanaaf kana keessatti ga'een keenya qindeessuu haa ta'u malee ga'een guddaan isin bira waan ta'eef bakka jirtanitti wanti kun akka dagaagu sadarkaa biyyaatti itti fayyadamuudhaan hundi keessanuu keessattuu dargaggoonni ga'ee keessan akka baattan gamanumaan waamicha koo dabarsuu barbaada pirootookee eeguu dhifuutiif jalqaba ifama guddaan isin gaafadha Adde Jamilaa Simbirruu itti gaafatamtuu biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Nuruu Guyyoo hoogganaa kilaastara hawaasummaa Adde Makiyaa Jamaal Daayireektara olaanaa giddugala aadaa Oromoo Dr. Dirribaa Tafarraa hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa garaagaraa abbootii gadaa qeerroo fi qarreen hundi keessanuu redeebi'uun baga nagaan dhuftanii jechuun barbaada. Egaan kaarnivaalii yookiin agarsiisni aadaa goobee fi shinooyyee kun akkuma ayyaana irreechaa ayyaana ta'ee sadarkaa biyyaatti fudhatama qabaatee bifa addaan akka kabajamuuf mootummaan naannoo Oromiyaas biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaas xiyyeeffannaa addaatti kennuun hojjechaa jiru kun daran itti fufuu qaba. Baroottan itti aanus goobee fi shinooyyee kana qofa osoo hin taane duudhaa fi aadaa ganamaa Oromoo hedduu sadarkaa piroojeektiitti qabannee kan ciccinee hojjennu ta'a. Ammallee kun itti fufuu qaba. Haasaa isinitti baay'isuu dadhabnetti kanatti aansuun itti gaafatamtuu biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Adde Jamilaa Simbirruu gara waltajjiitti affeeruun barbaada ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Qeerroowwan qarreen Oromoo miidhagina addaa miidhagina Oromoon qabu miidhagina Itoophiyaan qabu isin keessatti argaa jirra waan ta'eef
baga gammaddan baga qeerroof qarree Oromoo Oromiyaaf Itoophiyaa Afrikaaf addunyaa baga taatan baga ittiin sin gahe. Kabajamtoota uummata Oromoo kabajamtoota uummata Itoophiyaa Oromoo hunda biyya keessaaf biyya alaa jirtan kabajamtoota qeerroof qarree Oromoo abbaa guyyaa kanaa abbaa sagantaa midhaagaaf addaa kanaa kan taatan kabajamtoota qeerroo Itoophiyaa qarree Itoophiyaa hundi abbaa sagantaa guddaaf seena qabeessaa kanaa kan taatan hunda dura baga kabajaa ayyaana goobeef shinooyyee bara 2017 marsaa jahaffaatiif akka naannoo keenyaatti kabajaa jirruun baga isiniin ga'ee baga geettan baga gammaddan baga of koltan isiniin jechuu barbaada. Akkuma beekamu uummanni Oromoo uummata safuu aadaa seenaa duudhaaf safeeffannaa mataa ofii qabu. Seenaa qabu kana kan ofii qofa osoo hin ta'in addunyaafis gumaachaa kan jiru keessattuu sirni gadaa sirna bulchiinsa dimokiraasii addunyaan ittiin bulaa jirtuufis ka'umsi guddaan fi kennaa guddaa gumaata addunyaaf kan taasise uummata Oromooti. Uummanni Oromoo aadaa isaa keessatti gaddaaf gammachuu isaa gootummaa isaa misooma isaa tokkummaaf nageenya isaa aadaa ittiin beeksifatu aadaa uummata wajjin jiraatu aadaa obbolummaa sirnoota jajjabaa uummata qabu. Haa ta'u malee sirnoonni darbaa fi daddarbaa dhufe seenaa uummanni kun qabu seenaa kana cabsuun hacuucuun afaan isaatiin akka dubban aadaa isaa kan agarsiifan duubatti dhiibuun biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti abbaa ta'uu miti lammummaa Itoophiyaa argachuuf eenyummaa isaa aadaa isaa gatee Itoophiyummaa akka argachuu danda'u dhiibbaan ture salphaa miti. Eenyummaa isaas gatee gamanatti kan dhufe achi keessatti qoodni inni qabu ani dhalootaan naa kennamte biyyi Itoophiyaa kun kan jedhu wajjin Oromoon walqixatti kan ilaalamaa hin turre xiqqeeffama abbaa biyyaa ta'ee abbaa seenaa guddaa addunyaaf gumaache ta'ee akka lammii lammataatti akka aadaaf safuu hin qabneetti afaaniif aadaa hin qabneetti afaan tokkoof amantaa tokkoon gita bittaa hamaa jala ture jira. Haa ta'u malee uummanni guddaan kun yeroo kamiyyuu dhiibbaa isarra ture kanaaf harka osoo hin kennatin osoo hin jilbiiffatin osoo jalatti hin kufin diddaa gabrummaatiif diddaa eenyummaa isaatiif diddaa aadaa isaatiif aadaaf duudhaa isaa kabachiisuuf qabsoo addaa taasisaa ture jira. Qabsoo taasise kanaan qabsoo gurmaa'insa qabu waldhageettii qabu ilaafilaamee qabu kan qeerroon hedduu dhiigni isaatti dhangala'e lafeen isaatti cabe hayyuun baay'een kan baqate kan barreessuu dadhabe kan dubbachuu dadhabe seenaan uummata Oromoo akka hin dabneef kan falmate kan mormate gatii guddaa kafalaa ture jira. Gatiin kun dhiigni qeerroof qarree gatiin hayyoonni Oromoo maanguddoonni Oromoo akaakileen kenna kafalaan lafatti hin banne. Dhiiga qeerrootiif lafee qeerroof hayyoota kennaatiin gootota hooggantoota siyaasaa kennaatiin mootummaan jijjiiramaa Oromoof wabii ta'uu danda'u biyya Itoophiyaatti sabaaf sablammiif gaafii qaban deebisuu kan danda'u Itoophiyaa keessatti eenyummaa fi aadaa qabatee namni hunduu Itoophiyaa waliin midhagu ijaaruu kan danda'u ilma abbaa gadaa mootummaa sirna gadaatiin ijaarame injifannoo har'a argaa jirru kan eenyummaa kenna handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee kaleessa Oromoon dabaan keessaa buqqa'e keessatti sirna goobeef shinooyyee deebisnee
bilisummaadhaan akka socho'u akka ijaaramu Oromoon hundi bakka jirutti akka kabajatu duudhaa isaa seenaa isaa ganamaatti akka deebi'amu ta'ee jira. Kana qofaa miti jijjiirama keessatti uummanni Oromoo duudhaa isaatti akka deebi'u qorannoo garaagaraatiin barreessuun qorachuun dhaabbilee gurguddaa aadaa fi seenaa Oromoo deebisuu danda'an handhuura Finfinnee magaalaa guddittii teessoo Afrikaa kan taate keessatti mallaqa biliyoonotaan mootummaan naannoo Oromiyaa ramaduun dhaabbilee duudhaa fi seenaa aadaa uummata Oromoo deebisuu danda'an ijaaraa jiru. Kana qofaa miti dhaabbilee duudhaa fi seenaa Oromoo deebisuu danda'an kan sirna gadaarraa maddan irreechi malkaa muraasatti kabajamaa ture yeroo ammaa malkaa 74 olitti duudhaa uummata Oromoo kabajuuf deebifamee jira. Kana qofaa miti hojiin hojjetame hedduu dhaabbilee gurguddaa sirna gadaa deebisuu danda'an kanneen akka mana murtii aadaa buusaa gonofaa tajaajila lammummaaf gaachana sirnaa ijaaruun duudhaa kaleessa uummanni qabu deebisuuf mootummaan naannoo Oromiyaa kutannoo addaatiin akkasumas biiroon aadaa fi turizimiis ergama mana hojii kennaaf kenname bu'uureffachuun hojii gurguddaan hojjetamaatti jira. Akkasumas aadaa fi seenaan Oromoo akkasumatti kan dubbatamee bira darbamu osoo hin taane seenaa kaleessa dabe seenessa kaleessa cabe qorachuuf barreessuun waan barbaachisuuf Instituutii qorannoo Oromoof dandeessisuun hayyootaan qorattootaan ijaaruun danda'amee jira. Giddugalli aadaa Oromoos qabeenyi hedduun kan Oromoon ittiin jiraataa ture, ittiin bulaa ture, kan sirnoota darbaniin badaa ture, akka baduu hin dandeenye dhaloota boruutti agarsiisuuf, kunuunsuuf, artii Oromoo guddisuuf dhaabbilee gurguddaan akka kanaa ijaaramee kan socho'amaa jiruu fi Komishinii Turizimii akkasuma qabeenya uummanni Oromoo qabu Oromiyaan jiituu, lalistuu, magariituu kan jennu kan addunyatti akka beeksisnu qabeenya aadaa qabnus gara turizimiitti jijjiirree akka gurgurru diinagdee caba Oromoon kaleessa qabu diinagdee Oromoo yeroo kamiyyuu olitti utubuuf dameewwan diinagdee guddaa keessaa turizimiin guddaadha waan ta'eef haala kanaan mootummaan naannoo Oromiyaas dhaabbilee gurguddaa akka kanaa hundeessuun qabeenya aadaa fi uumamaan qabnus qindeessinee diinagdee Oromoo utubuun Oromoon addunyaa irratti bahee akka mul'atu taasisuuf hojiin guddaan hojjetamaa jira. Kanaaf guyyaa har'aas jala bultii irreechaaf barii birraatti deemaa jirra. Ayyaanota qabnu keessaa goobeef shinooyyeen ijoolleen qeerroon shinooyyee yookaan aseesaa taphachaa birraan abdii akka ta'e birraan nagaa akka ta'e birraan tokkummaa akka ta'e birraan jaalalaa akka ta'e birraan kan hundaa akka ta'e birraan hammataa akka ta'e Oromoon ammoo hammataa kan ta'e ayyaanni kun sadarkaa Oromoo qofaatti osoo hin ta'in kan sabaaf sablammii hundaa ta'ee dargaggoonni Oromoo kaleessa sodaataman misooma keessatti nagaa keessatti aadaa fi safuu Oromoo deebisuu keessatti gahee isaanii guddaadha waan ta'eef haalli kun kan mijaa'ee fi dargaggoonni keenyas aadaa kaleessa dagatan duudhaa kaleessa dagatan dargaggoonni ijoolleen dhiiraas akkasuma dhiichisaa adda addaatiin sagantaa kana kan kabajanii kanaaf ayyaana kana irra deebi'ee baga ittiin geessan baga gammaddan jechuu barbaada. Ayyaanni kun guyyaa tokko dhiichifamee sirbamee kan galamu osoo hin taane duudhaa Oromoo dhalootatti dabarsuuf daa'imman isin booda jiranitti dabarsuuf aadaa kaakilee keessanii qorachuuf beekuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef aadaawwan kanaaf kana fakkaatan dhokatanii hafan isinis qorattanii iddoo seenaatti akka mul'achuu danda'u gahee keessan akka baattan jechaaf agarsiisa aadaa keenya keessatti iddoo hundattuu misooma naannoon Oromiyaa misooma Itoophiyaa wal kaastanii afaan dargaggootiin hayyummaa keessan beekumsa keessanii dabaltanii akka agartan turistiin baay'een akkasiin daawwachuuf dhufu Oromiyaan yaa'insa turistii tokkoffaa akka taatu Itoophiyaan tokkoffaa akka taatu qooda keessan akka bayattan jechuu barbaada misooma eegalee akka tumsitan akka cinaa dhaabbattan
nagaa naannoo keenyaa eeguu keessatti dargaggoon carraa margan abbaa biyyummaa arganne kan biyyi kun nu harkatti kufuus hubattanii nu harka jiraachuus beektanii dargaggeessi kun nagaa labsuun nagaa naannoo nagaa biyyaa eeguu keessatti qoonni keessan guddaadha waan ta'eef kanarratti cichitanii jabaattanii akka hojjettan waamicha isinii dabarsuu barbaada. Carraan namaa harka gale ofii yoo eegganne yoo tikfannee yoo itichine rakkoodha waan ta'eef kanarratti gahee keessan akka baattan jechuu barbaada. Gama biraatiin dargaggoonni keenya jala bultii irreechi nagaa irreechi gammachuu amma birraan gaafa barii uummata keenyaaf abdii kana agarsiisuu dargaggoonni keenyaas tapha kana shinooyyeef goomeenis kan dhiichifamu shinooyyeenis kan sirbamu ijoollee shamaraatiin. Kanaaf irreechi nagaa akka ta'u milkii akka ta'u kan tokkummaa akka ta'u kan addunyaa ta'ee jira. Yuuniskootti qabeenyi sirni gadaa galmaa'ee keessaa tokko irreechaa jechuudha. Irreechi mataa ofiitiin of danda'ee yeroo taanutti kan qabeenya idil addunyaa akka ta'u yuuniskootti akka galmaa'u nagaan akka kabajamu sabaaf sablammiin as dhufu diyaaspooraan dhalataan Oromoo fi biyya kanaa hundi kan dhufu karaa nagaatiin akka hirmaatu malkaa hunda akka eegdan akka tiksitan keessummaa nagaan akka simintan sinii dhaamuu barbaada. Xumura irratti ayyaanni kun qaamee tokkorraa eegalee hamma qaamee 12tti magaalaa Finfinnee kana keessattis akkasuma magaalota garaagaraa godinaalee Oromiyaa hundumaa keessatti kan sochoo'amu kan taphatamu waan ta'eef ayyaana kanaaf yeroo sochootan duudhaa sirni gadaa isin gonfachiise qabattanii ilmaan abbaa gadaa taatanii naamusa gaariidhaan kan isinitti bu'es kan isin gufachiises hundumayyuu obsaan dabarsitanii kaayyoo manaa baataniif osoo hin dagatiin ayyaana kana sirnaan geggeessitanii agarsiisa kana hundatti agarsiiftanii dargaggoonni hundi akka irraa baratan biyyi hundi akka irraa baratu taasiftanii karaa naamusa qabuun sochootanii akka deemtan isiniif dhaamuu barbaada. Kana keessatti yommuu sochootan humnoonni nageenya magaalaa Finfinnees akkasuma magaalota garaagaraa keessatti eegumsa nagaan aadaa ofii duudhaa ofii agarsiifatanii akka galan dargaggoota kanaaf qarreewwaniif qeerroo keenyaaf eegumsa barbaachisu deeggarsa barbaachisu gama hundaan hawaasni magaalaa Finfinnees hawaasni magaalotaaf godinaalee keenya hundaas akka taasistan waamicha dabarsuu barbaada. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa baay'ee midhaagduu baay'ee bareeddanii baay'ee isin jaalannaa nuuf jiraadhaa.